شهد لمن رقاكينيا لا إله إلا الله قبلك سابد بكينيا لا إله إلا الله ولتريتكينيا لا إله إلا الله إني هون فكينيا ديمسكينيا تقوته محمد رسوله لا إله إلا الله لا معبود إلا هو محمد رسوله شهد لمن رقاكينيا لا إله إلا الله قبلك ስለለጣኩኝ ይቅርታ። ነገር ግን በአነጋገር በጣም ስለተናደድኩኝ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የበግ እረኛ ነው የምትል ከሆነ ቁርአናችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አከም ነጋ ጅርቱ አልሐምዱሊላህ ነጋዳ አኪሱማስ ቦሎኒ ኮ ክርስቲያና አከም ፈያ ኬሰን ያን ነጋ ኮዳ እሺ ቦሎታ ከን ኬና ክርስቲያና ትራያኒ ተቆተኮኒ ካ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር በግ ተብሎ የተጻፈ ወንጌል ውስጥ ነው እንጂ ቁርአን ውስጥ አይደለም። ኑቲ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንት ሁበተን ከሰጥ ብሎ ተቆኑት ሲንጃላና ናሙማ ካን ከሰሪን አማንታዳን ገርገስ ቀባኑስ ጀቹ ገርወን ሁበተን ከሰጥ በከ ከነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑፍ ኤርጋማ ረቢ ኬኛል እስኒፍ ገለ ቁርአን በከ ከሚቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበጀ ከነፍ ማለ እንጥቄስኔ ጀቹለ isin demo Yesus Kristus waaqeffatanii amantan miti okay amanu mirga qabdan amantan kan dhuunfaa keessaniiti garuu bakka kanatti abumas bakka dubbatetti illee barsiisaa keessantu hoolaa jedheen tokko Yesus Kristusin ginnuti quraana kennarratti kabaja qabnaafi jechuudha ittaan sudan damo Yesus Kristus kabri soddomatti dabarseetiin gurguree Yihuudadhaaf wangeela irratti barraa'ee jira Yesus Kristusin kan xiqqeesse wangeela malee kan harka Yihuudotaatiin garafsiisee kaajjeesiisee wangeeladha kan ganda horii keessatti illee maaramin deesseettanii xiqqeessitan wangeeladha akkasumas dammooti barsiisa wangeelaa fi wangeeladha Yesuus hoolaadha jettanii jechuudha garuu bakka kanatti wanti hubattan keessatti nuti Yesuus Kristos akkasitiin xiqqeessine wangeelli kan keessa maaf akkana jedhaa jenne sababiinsa nuti ergamaa kan kennan ni jaalanna ni kabanya waaqa hin jennuuni akkuma isiniif karaa jedhee nuufillee karaa dhumaadha karaa sun dammoo ga'umsi isaa karaa rabbiiti malee inni karaa irratti nama hambisaa jechuudha isiniif galeeramti garuu karaa rabbiitti nu geecha waaqeffannee yoo tamanne karaa irratti nama hambisa garuu dammoo ergamaa jennee ni amanna akkuma Maatiyus boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti banii Israa'el qofaafan ergame jedhee nuufillee ergamaa rabbiidha Maariyaam irraa dhalate aangoo waaqummaa isaaf hin kennamnellee jechuudha garuu bakka kanatti wanti hubattan keessatti jechuudha Yesus Kristos waaqadha yoo jettanillee yoo ragaa guutuu qabaatan nuti isiniif ni dhiisna isiniif galee yoo nu amansiisuu dandeessan waaqadha yoo jettan rakkoon hin jiru gini bakka kanatti nuti Yesus Kristos akkasiin xiqqeessitan nu xiqqeessuus hin dandeenyu jechuudha ni jaalanna yeroo hunda ka dubbannu waan jaalannuuf malee waan jibbinuuf miti jechuudha እና ያን kiya kan man isinin jedha hundi keessanuu isin jaalanna wanti hubattan keessa garuu kana qofaadha malee jibba keessanii fi miti nuti maatiin keenya hiriyoonni keenya namoota baay'ee qabna kristaan garuu dammoo haqi dubbachuu caala dhugaa dubbachuu caala dhugaan ilma waaqayyooti rabbiinis dammoo ka jaalatu haqaadha ka barreeffame dubbisna malee kan hin barreeffamin hin dubbifnu jechuudha durat malee nu deebisin booda gariin nabaaf jecha namaan ooda argachuuf dhabuunis beeki qooda waan rabbi raawwatuun beetu boodaan Allahu yaa rabbi yadalele Allahu yaa rabbi yadalele anoo si taasifalle kalele atumaan beenurraa mejetele kan kaleessa qabu warra wanti kun jechuun barbaada asirratti islaamotaa fi lakkoofsi irratti islaama kiristaanummaa immoo kan dhaalchise warra kooti malee dubbisee baradhee dhaggeeffadhee
kiristaanummaa fudhanne jalqabarra amma sirra deebi'ee kanan jedhu islaamummaa immoo fudhadhee dhaggeeffadhee gaafadhee gaaffii argadhee kitaaba dubbisee islaamummaa alhamdulillah nama jaalatu qabu eenyurra gaafadhees naan eenyuti yoo dubbiste islaamonni adamni dura eegalee islaamni rabbii isa ijaan hin mul'anne jedhee amana. Islaamni waaqa tokkummaatti nama wanta bocamaatti nama dhagaatti nama yoo siiqatti nama. Kanaaf wanti lakkoofsa guutuuf hin qabu isin jechuu barbaade. Asirratti maal jechuun barbaada yaada dabalataa obboleeyyan islaamaa yommuu kennaa kennan jechoota tokkotu kanaan qaban warroota bagawee warqee kanaan kenne an isaaniin beeku ayyaa bareedina amantii islaamaa wallaahi rabbiin keenya nu badhaase ni'ima alhamdulillahi yaa mootii aalamaa amantii islaamaa tolchaa jiru namaa Informata rakkina kulli ilmaan namaa silaasatu eegaa rakkina lamaa duniyaatti gammachuun ittiin jiraatama har'atti hin jiraate boruu badhaafama yaa Allah yaa Rahmaan sabaata nuu kenni nu badhaafte diini rahmata keetiini wallahi diini kana numa badhaafamne cirrachan seenaa warqiin nu baadanne Nurka jiraaf dahba ta'uusaa daganne haqiiqaa sagar kaasaa kanan fahamne ummataan argatiin kana yoo millanne tu harganii silaawa hireenu targanne amantiin imaansaa dubbatame numne